Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii addaa keenya har'aatiin waa'ee Itoophiyaan hidha Haaromsaa bishaan guutuu dhaabuu dandeessii kan jedhu irratti qophii isinii qabadhee dhiyaadheera. Qophicha wajjin an ibsaa gadaatii hamma dhumaatitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Waldhibdeen hidha Haaromsaa irratti waggoota dheeraaf Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan jidduu jiru marii hedduu booddeellee furmaata waan argatu hin fakkaatu. Manni maree nageenyaa United Nations yeroo jalqabaaf har'aa dhimma hidhaa kana irratti mari'achuuf deema. Masrii fi Suudaan Itoophiyaan murtii ofii isheetiin yookiin waliigaltee malee hidhicha yeroo lammaffaaf bishaan guutuu eegaluu ukkomataniiru. Itoophiyaan hidha Haaromsaarraa laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu yeroo lammataaf bishaan guutuu eegaluu ishee xalayaa Masrii fi Suudaaniif barreessiteen jalqaba torbee kanaa beeksiftee turte. Masrii fi Suudaan hidhichi qooda bishaanii argatan jalaa akka xiqqaatu eeruun kan falmaa turan yoo ta'u, Itoophiyaan hidhichi lammiilee ishee miliyoonotaan lakkaa'aman dukkana keessaa akka baasuuf falmiti. Biyyoonni yaa'a gadii lamaanii Itoophiyaa waliigaltee malee bishaan guutuu eegaluun yaaddoo badaa qabaachuun ta'e jettee hidhicha bishaan guutuu akka jirtutti fudhatu. Kuni garuu hubannoo dogongoraa hidha bishaan guutuun fedhiiwwan ta'an godhamu akka bishaan ujummoo yoo barbaadan kan cufan yookiin ammoo kan bananii ta'ee kenname miti. Bishaan guutuu dhaabsisuun ni danda'ama kan jedhu irratti lakkii waqtii roobaa hanga fulbaanatti turuu bishaan hidhicha duubatti kuufamuu ofumaan dabalaa deema. Sadarkaa ijaarsa hidhicha irratti hundaa'uun hanga bishaan keenyaa hidhicha irra darbutti ogummaan maddisiisummaa yookiin fiiziksiin hidhicha ammatti akka hin guunnee fi itti dhorkuun danda'u hin jiru jechuu Yuunivarsiitii Maanchister irraa waggoota 10f waa'ee hidha kanaa kan qorataa jiru Muhammad Bashir ibsee jira. Sababni kanaa hammi bishaan hidhicha seenaa jiru hammi bishaan karaa ulaan lamaan hidhicha keessaa bahu guyyattii kuubik meetirii miliyoona 60 hanga 110 waan caaluuf jechuun ibsanii jiru. Bara 2011 wayita ijaarsi hidha Haaromsaa eegalu lagni Abbayyaa Naayil akkuma durii yaa'a ture. Ijaarsi lagichaa gamaa gamanaan osoo yaa'a uumamaa lagicha hin danqin hojjetamaa ture. Waqtii bonaa wayita hammi bishaanii xiqqaatu yaa'a lagichaa gara biraatti jallisii iddoo uumamaan bishaan yaa'utti hidhaa ijaaraa turan. Hidhicha jidduun isaa irra caalaan kan xumurame yoo ta'u, bara 2024 hanga dheerinni isaa galaanaan olitti meetira 640 irra gahutti waggaa waggaan ittuma dabalaa deemaa ture. Sadarkaan itti aanu maalii kan jedhamu irratti bara jalqabaatti hidha Haaromsaa bishaan kuubik meetirii miliyoona 4 qabatee jiddugaleessaan lagni Abbayyaa bakka hidhi Haaromsaa ijaaramaa jirutti waggaatti bishaan kuubik meetirii biliyoona 49 qaba jedhama. Bara darbe waggoota 100 keessatti hammi bishaanii lagichaa riikardii olaanaa irraa gahee ture. Kana jechuun hammi bishaanii Itoophiyaan bara darbe hidhicha duubatti hambiftee daran xiqqaa ture jechuudhaan ibsama. Bara kanatti karoorri Itoophiyaan jalqaba bishaan dabalataa kuubik meetirii biliyoona 13.5 qaba ture. Haa ta'u malee suurawwan saatalaayitii Suudaan xiinxallite akka agarsiisanitti Keeniyaan hidhicha hanga karoorfame ol ka'ee waan hin ijaaramneef bishaan hangi jedhame qabamuu dhiisuu mala. Itoophiyaan garuu xalayaa jalqaba torbaan kanatti Suudaanii fi Masriif ergiteen hanguma bishaan jalqabaa karoorfame qabachuu akka jirtu beeksifte. Tibba waqtii bonaatti hangi bishaan kuufamee xiqqoo yoo hir'atu hidhicha dabalataan ol ijaaramuun waggaa sadaffaatti ammoo bishaan dabalataa akka qabatu taasisee jira. Itoophiyaan hangi bishaan hidhichi qabachuu danda'u kuubik meetirii biliyoona 74 ga'uuf waqtii roobaa waggoota 4 hanga 6 dabalataan akka gaafatu himti. Yeroo sadarkaa sanarra gahetti haroon hidhicha duubatti uumamu kiiloomeetira 250 yookiin maayilisii 155 kan bal'atu ta'a. Waqtii roobaa tokko darbee hanga kan biraa dhufutti hammi bishaanii hidhichaa qabatu kuubik meetirii biliyoona 49.3 gadi bu'a. Masriin maaliif yaaddoftii kan jedhuuf immoo guutummaan guututti sadarkaa jedhamutti fedhiin bishaan isheef laga Naayil irratti kan hirkate Masriin hammi bishaanii argattu na jalaa xiqqaata jettee yaaddofti. Hammi bishaanii gadi dhiifamuu dhaabbiin akka murtaa'u feeti. Wayita bishaanichi guutamu Masriin hanga bishaan jalaa hir'achuu malu hidha Aswaan irraa gadhiisuun bakka buufachuu dandeessi. Garuu ammoo yaaddoon kan jiru wayita hidha Haaromsaa guutumatti hojii eegaltutti Itoophiyaan erga hidhichi bishaan guutamee xumurame booda bishaan hanganaan gadi dhiisna jettee himuu rincicaa jirti. Dhimmi Itoophiyaan dursa kennituu fi yeroo hundaa bishaan gahaa hidhaa akka Afrikaatti kan jalqabate kan sosocho'u hidhicha keessa jiraachuudha.
Yeroo hangi bishaanii akkuma yeroo kaanii ta'e yookaan yeroo olaanaa ta'e rakkoon uumamu hin jiru. Masriin kan yaaddoftu wayita gogiinsi waggootaaf turu uumame maaltu akka ta'udha. Wayita gogiinsi jiru hammi bishaanii laga Abbayyaa waan xiqqaatu fi Itoophiyaan hidha Haaromsaa keessatti kuufachuu itti fufnaanii sadarkaan bishaan hidha Aswaan keessaa gadi bu'ee gala. Akkasumas hidhaawwan laga Abbayyaa irratti ijaaraman kan biroos yeroo gogiinsi jiru deebisanii guutuu irratti gaafin jira. Suudaanoo maaliif mormitii kan jedhu baatilee 12 darban keessatti ejjannoon dhimma hidha Haaromsaa irratti Suudaan qabdu deeggarsa irraa gara mormiitti jijjiirameera. Kunis ka'umsi isaa guutiinsa bishaanii bara darbeerraa akka eegalu hima Albashiir. Sadarkaa yaadatti hidha Haaromsaa yaa'ii bishaanii laga Abbayyaa wal qixxeessee Suudaan lolaaf akka hin saaxilamne godha jedhamee yaadama. Haa ta'u malee bara darbe wayita Itoophiyaan ulaawwan ittiin bishaan gadhiiftu 4 keessaa 3 cuftu Suudaan ni rifatte. Kunis buufatawwan raabsaa bishaanii Suudaan kan biyyattiin jallisiif itti fayyadamtu irratti hangi tokki hammi bishaanii akka gadi bu'ee taasiseera jedhu. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophiin har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatitti turedha. Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti sagantaalee Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii.